Yeroo ammaa kanatti Dubaay banaadhaa. Dubaay deemamaa jira. Haalli biyya Arabaa itti deeman immoo akka fakkaataa. Tikeettiin Dubaay citaa jira. Viizaan ba'aa jira. Itoophiyaa keessatti rakkinni jira moo Dubaay keessatti rakkinni jira kan jedhamu har'a jechuudha. Viidiyoo waa'ee kanarratti hamma naaf galee fi hamma beeku isiniif hojjechuudhaaf dhufeetiin jira. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbiin haa galatu jecha akka kanatti viidiyoo ba'ee isiniif hojjechuu nan barbaada. Garuu xiqqooshii haalli koo mijataa miti. Kanaafiyyuu isinirraa badee fuulli kiyyayyuu isiniif aaraa ta'a jedhee tana mana jechuudha. Guyyaa har'a maaliif viidiyoo dhiyootti waraabaa hin jiru kennaa isatti baddee maaliif baddee kannaan jettanillee hin jirtu jechuudha. Keessan garuu yeroo tokko jireenyi mana namaa keessaa olii gadi bakka mana madaamii keessan hojjedha waan ta'eef anillee nan dadhaba jechuudha. Kanuma kana jedhee intarneetiin kiyyas gadi naan buusu jechuudha. Viidiyoo akkanatti yeroo ba'ee baareelee hin qabu jechuudha intarneetiin kooyi. Kanaaf isin jala badee yeroo hundumayyuu immoo na jajjabeessuu hin dagatinaa. Aaraa kan taatanillee sabskiraayib gootanii gara mana kanaatti dabalamuutii hin dagatinaa. Yaada qabdan qeeqas haa ta'u waan kamiyyuu na jajjabeessuus haa ta'u kallattii hundumaaniyyuu yaada qabdan koomentii jala gochuutii hin dagatinaa. Jira yaanni keessan na barbaachisa isinin jedha. Gara yaada isiniif qabadhee dhufeettiin darba jechuudha. Garuu viidiyoo akka kanatti itti fufuu gadi naan buusu intarneetii waan ta'eef iyyuu. Egaa waa'een Dubaay yeroo hammaa kanatti kan dhiiras ta'ee kan dubartootaa deemanii hojjetachuudhaaf maalirra akka jiru namoonni hedduun dubbachaatii hin jiran jechuudha. Dubaay hin cufamee Dubaay deemamaa hin jiru akka kanatti jechuudha kan beekamu. Garuu dhugummaan jiru maalodha deemamaa jira. Dubaay keessaa viizaan ba'aa jira moo viizaan ba'aa hin jiru? Tikeettiin citaa jira. Dubaay seenamaa jira. Namoonni jedhan gaaffii hedduu kan gaafatanii hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Asumaanii gara yaada kanatti otoo hin seenin obboleettiin keenya tokko Dubaay jechuudha nama fuudhuu akka dandeessu Dubaay warra deemee hojjetachuu danda'u hojii akka seensisuu dandeessu Itoophiyaa keessas ta'ee akkasuma immoo biyyoota biraarraa gara Dubaay warra deemanii hojjetachuu barbaadanii naffi danaan jettee turte jechuudha. Namoonni barbaadanii dubbisuu dandeessu jechuudha. Akka lakkoofsa ishii isinii kennee waliin haasawuutii dandeessu. Gara yaada qabadhee dhufetti Itoophiyaa keessaa Dubaay deemuun dhiiraafis ta'ee dubartiidhaafis hin danda'ama yoo jettanii yeroo hammaa kanatti deemuun hin danda'ama. Garuuti akka duraatti sanatti deemuutiin hin danda'amu jechuudha. Haalli gizee yeroo duraatii fi haalli hamma itti deemamaa jiru baay'ee tokko jechuudha. Walirraa lafaa fi samiidha jechuudha. Baay'ee tokko jijjiiramee haalli isaa baay'ee tokko kan inni jabaachaa jiru jechuudha. Innis immoo maalidha yoo jettanii inni dhiirallee inni dubartiinillee ulaagaa guutanii jechuudha. Gara biyya Dubaay deemanii itti dalagachuu danda'antu jira. Akkasuma immoo namoonni Dubaay keessa jiranillee hojii dhabanii kan jiranii akka jiran hedduu isaanii dubbatu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isaanii warra mana madaamii keessaa yookiis immoo warra kontiraataa otoo hin taane warra waraqaa hin qabne warra badaniifa jirani warroota akkasiiti jechuudha. Hojii qaamii yookiis immoo hojii dhaabataa warra hin qabnedha. Hojiin immoo Dubaay keessatti hin ulfaata jechuudha. Baay'ee ulfaata. Maaliif namoonni itti siqullee hin jira. Garuu hojiin hin ulfaatu jennee miti biyya namaa kan deemnu numa ulfaata jennee of amansiifnee sammuu keenya kan deemnudha. Hamma immoo jechuudha haalli seerri biyya keenya Itoophiyaa keessaa gara Dubaayitti ittiin deemanii Dubaay keessatti rakkinni jiraatee otoo hin taane Itoophiyaa irpoortii keessatti jechuudha rakkinni kan jiru jechuudha. Akka duraa sanatti callisanii tooyi hin dabarsan jechuudha. Yeroo hamma kanatti irpoortii keessatti wanti isaan gaafatanii COC afaanii akkasuma immoo COC'n kan jedhamu hojiilee shaakala hojii jechuudha achitti baratanii wanta hojjetan sanaanii
Siyoosi sun isayyuu jechuudha barattee waarrattee erga hollaanii qabatee hollaanii qabachuu sun iyyuu waa salphaa miti jechuudha baay'ee tokko si fudhata yeroo erga barattee erga xumurtee isayyuu qoramtee qormaata sana yoo darbite akka sanatti jechuudha hollaanii si qabsiifamee seera qabeessa ta'ee qilleessa irra oolee erga isa fudhattee meedikaalli kee meedikaala yeroo sun hin jedhu marmaraa qaama guutuu galtanii sana booddeedha jechuudha kan isin dallaalatti kennattanii dallaalanillee jechuudha sanarra dhaabatee kan inni isiniif hojjisiisuu danda'u achi keessattis immoo warra Dubaay deemee hojjetachuuti barbaadu yeroo ammaa kanatti Itoophiyaa eerpoortii keessatti hin beektu jechuudha namoonni wanta ta'e aangoo kan qabanii aangoo isaaniitti fayyadamanii maallaqa jechuudha kan isaan barbaadanii isaan dallaaladhaan walii galanii dallaalonni maallaqa kennanii fi akka sanatti achiin darbuutii danda'ama. Kanaaf guutumaan guututti Dubaay deemuun hin dhaabame yookaan immoo dhorkamee ta'ee namni seenuu dhiisee hin jiru jechuudha. Haa ta'uyyuu malee akkaataa seerri ittiin deemanii baay'ee jijjiiramee jira wanti jiru kana fakkaataa biyyi kamiyyuu yoo deemte biyya kam keessa waggaa 10 waggaa 7 5 6 2 afaan beek hojii beeki si'oosi barattee jechuudha gana akka nama homaa hin beeknetti afaan barattee akkasuma immoo hojii barattee dirqama deemutiidha jechuudha kanatti qabdu malee akka durattiitti deemuu hin dandeessu jechuudha sababni isaayyuu si'oosii kana warri barsiisu mootummaadhaaf gibira kaffalanii karaa mootummaatiin waan ta'eef iyyuu akka sanatti dirqama galiin mootummaadhaaf illee hin gala waan ta'eef dirqama barachuun kana biraan immoo otoo akka sanatti hojiirra oolchanii seerri cimuusaa namoonni keenya akka biyya namaa keessatti hin rakkannee fi amma ta'e jechuudha gargaarsa ta'uutii danda'a silaa jechuudha garuuti namoonni hangoo qaban hangoo isaanitti fayyadamanii imbaasii keessas biiroo keessas haa ta'u wantoota akkasii kana ordoppii hin godhan yeroo ammaa kanatti kan isaan barbaadan horii maallaqa kana qofadha jechuudha biyyuma keessatti lammii isaaniitiif qaxaramanii yookiis immoo hojjetan keessatti warra maallaqa isaaniif kennu araboota haa ta'u isaaniif jechuudha kan isaan dubbatanii kan isaan gara isaaniitti jechuudha kan isaan gorani kanaaf wanta akkasiitu jira Dubaay deemuun hin danda'ama garuu akka sanaan deemamuutii dandaasiin hin jira namoonni immoo jechuudha biyyoota garaagaraa jirtan otoo galuutii baattanii yookiis immoo garuma Dubaayyuu imaluu baattanii achumatti lafuma jirtanitti jechuudha hojii keessanii jabaattanii hojjettanii miindallee yoo isiniif dabalame otoo teessanii natti tolaa isiniin jedha obboloota koo yaanni koo dogoggora yoo qabaate na of kalchaa isiniin jecha viidiyoo biraatiin immoo hamma walitti deebinutti nagaan na eegadhaa viidiyoo kana immoo sheer laayik yaada qabdanillee naaf qoodu gorsa isaa ta'uun kamiyyuu hin dagatinaa isiniin jedha obboloota koo. Korsas irra hafut hanu